السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتاف جالتمتوني هردفتوني ورمو تاي توتوريال. الحمد لله هن نجا كوت نجا إنك هنجار الله هن كبجادا بكجرت مرت نجا. دعوتنا كي فيديو أراه هن كيسة تيجتي مسنجرا كيسان وانا جايبا وان الرهدون كيس نبيه نكاس ما الرهدون كيس نتفاية دمنتك كوسمبرسيس. قام برمسات إن درمون درات وروني يوتيوب channel كينيا فاروتات أم بغنا قام نوتا channel كينيا سبسكرايب ورچون دكتنا ada. Yeroo sabskraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha. Achi booda ool ka jettu irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaal keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanuma hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayya daawwattoota kiyyaa iccitiin miseenjeraadhaa kun kan irra hedduun namaas hin beekne kan akkasuma irra hedduun namaadhaa itti fayyadamne maali jettanii yoo gaafatan jechuudha. Inni waan ajaa'ibaati waan bareedaa tokko jechuudha. Garuu namni keenya ittis hin fayyadamu kaanis immoo hin beeku jechuudha. Inni garuu waan ajaa'ibaati waan hedduu tokko bareedaa ta'eera jechuudha. Nama hundumaafuu jechuudha isin galee. Hunduma keenyaafuu waan hedduu takka isin fayyadu akkasuma waan irra hedduu takka isin gargaaru. Innis maali jettanii yoo gaafatan jechuudha. Yeroo miseejii nama garaagaraatiin waliif barreessan suuraas haa ta'u viidiyoos haa ta'u akkasuma chaatii garaagaraatis haa ta'uti. Walumaa galatti yeroo namaaf waliif barreessan jechuudha. Barreeffama yeroo namaan waliif jirtan miseenjera kanarratti jechuudha. Wanti isin miseenjeraan waliif ergitan sun yookiin waliif barreessitan sun jechuudha. Yeroo namni sun argetti akka ofiin automaatikaalii badu. Egaa namni sun argeen booda jechuudha. Sibiraayis nama san biraayis jechuudha. Akkasitti miseejii nama barreeffamuun ni danda'ama jechuudha miseenjera kanaan jechuudha. Isin galee garuu namni keenya irra caalaan inni hin beekne kan beekuus immoo hagas mara hin baay'atu akkasuma ittillee hin fayyadamu jechuudha. Isin galee garuu wanti kun waan hedduu tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Maaliif wanti sooshaal miidiyaa kanarratti ta'amu waan hin amanamneefu jechuudha. Waan nama hin amansiifneefu. Miseejiin kuni osoo gama lamaniin badee gaadha jechuudha isin galee. Egaa namni sun argeen booda sibiraayis nama san biraayis ofiin automaatikaalii osoo badee sihiifis tahee nama saniifis tahee hedduu tokko bareedaadha jechuudha isin galee. Keessattuu miseejiin miseenjeraadhaa kun jechuudha isin galee. Maaliif namni miseenjera kanarratti nama garaagaraatiin waliif bara. Kanaafuu barbaachisaa miti jechuudha. Miseejiin kun osoo automaatikaalii gama lamaniinuu bade hedduu takka miidhaa hin qabu jechuudha. Faayidaa guddaadha qaba malee jechuudha isin galee. Isaas akkas gochuudhaaf yookiin siistama kana fayyadamuudhaaf jechuudha miseenjera keessan galtanii yeroo miseenjera keessan galtan jechuudha. Fakkeenyaaf nama miseejiidhaan barreessuu barbaadan nama miseenjeraan barreessuu barbaadan sanarratti kilikni gootanii. Okay, ani fakkeenyaaf mucaa kanaaf haa barreessu. Amma akkuma asirratti isin jedhe akka miseejiin keenya miseejiin asiin waliif barreessinu kuni sagalees haa ta'u suuraas haa ta'u barreeffamaas haa ta'u fedhee waa ta'uti yeroo namni sun argetti ofiin automaatikaalii badu yookiin ammoo sa'aatii muraasa ture sa'aatii nu kennineef saniin booda akka badutti erguuf ni dandeenya jechuudha. Akkas gochuudhaafis yeroo nama barreessuu barbaadaniif sanirra seentan jechuudha. Asirratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii. Achi booda as jalatti jechuudha go to start conversation kan jettu ni jirti irratti kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan isiniif fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif fide akkuma argaa jirtan kun asirratti fakkiin qulfiidhaan ni jirti. Kana jechuun jechuudha maal isiniif fakkaata qulfiin tun maal agarsiifti maal irraa hubatan qulfiin tuni kana jechuun miseejiin kuni yaa'anii sikuritii tahaadha jechuudha isin galee. Amma akkuma asirratti isin jedhe sa'aatii miseejiin kuni akka badutti barbaadan ofiin automaatikaalii gama lamanuu jechuudha. Sibiraayis nama san biraayis ni guutan jechuudha. Ajalatti view settings kan jettu ni jirti irratti kilik ni gootu. Achi booda akkuma argaa jirtan miseejiin kuni sa'aatii inni itti badu akka ishismu sa'aatii akka miseejiin kuni badu sa'aatii hammas ture akka badu asirratti murteessa jechuudha. Situu murteessa yoo barbaadde sekoondii 30 booda yoo barbaadde sa'a 6 booda yoo barbaadde sa'a 9 booda yoo barbaadde daqiiqaa 15 booda yookiin daqiiqaa 10 booda san murteen keetti yookiin ammoo guyyaa tokkoon booda akka badutti erguuf dandeessa jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf ani mee
daqiiqaa kudhan haa godhu daqiiqaa kudhaniin booda kalaas yeroo namni sun arge haabatu godhee kan jira kudhan irra kaayatan jira achi booda of duubaan deebi'a achi booda ammallee yeroo haala kanaan deebi'e achi booda ammallee okkee dhaha okkee amma hayaa jechuun jechuudha fakkeenyaaf hayiin jedhan yookiin ammoo suuraa isaa daqiiqaa ifama suuraa isaa ta'u barreeffama isaa ta'uti wanni nama ani itti barreesse kun jechuudha akkuma sirratti argaa jirtan daqiiqaa kudhaniin booda ni bata ni galee suuraa isaa ta'u sagalee isaa ta'u viidiyoo isaa ta'u wanti isin haala kanaan nama saniif waliif ergitan jechuudha si biraayis nama san biraayis ofiin automaatikaalii daqiiqaa kudhaniin booda ni bada jechuudha yookiin ammoo yeroo namni sun argeen booda alaatul bada jechuudha gama lachuunuu jechuudha kanaafuu wanti kun waan hedduu tokko faayidaa guddaa qabuudha itti faayidama jechuudha miidhaa hin qabu jechuudha faayidaa isatuun caalaa jechuudha baay'ee tokko nama faayidaa jechuudha miidhaa gonkumaayyuu hin qabu kanaafuu waan kana itti faayidamaadhaan isin jira egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetan abdii qaba barnoonni kan har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa barumsa bareedaa akka irraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haareewwata sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootti nagalatti deebinutti waan hordoftaniif galatooma